Taaddasaa Birruu maaliin beekame? Taaddasaa Birruu maaliin yaadatte? Yeroo inni ijoolleen Oromoo baradhaa lammiin baratee mirga isaa gaafata yeroo inni jedhu. Taaddasaa Birruu waan itti yaadattame waan tokko dafaan itti abbaan dafee nutti. Lakkoofsa hir'isuu fi lakkoofsa da'uu. Falmatee biyya isaa gargaaru. Falmatee biyya isaa gargaaru. Walaloo maqaan koo Maneeltamee kan isin dhiyeessu walaloo sagura ergisa gurra bichaa miti afaan caalisa mata duree walaloo kooti albuuda Oromoo Taaddasaa Birruu karaa qabadee anoorra. Meeqaffaa baate amma keejii siriitti? Tokkoffaa baate? Meeqa dhaqabtiin kee? Dhibba. Barsiisaa Fissaa Kuraa Abbaachoon jedhama. Qindeessaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sadarkaa tokkoffaan duraati. Kan warra har'a eebbifame jechuudha? Kan warra guyyaa har'aa sirna eebbaa qaqqaban jechuudha. Tole baga gammaddan isiniin jenna bartoota ofii eebbaaf geessuu waan guddaadha. Mee adeemsi baruuf barsiisuu mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu maal fakkaata? Manni barumsaa kun magaalaa Finfinnee keessatti argama. Kan kutaa biyyaa wajjin xinnoo adda addummaa hin qabaatan nama yaadna. Mee maal fakkaata adeemsi baruuf barsiisuu mana barumsaa kana? Adeemsi baruuf barsiisuu mana barumsaa keenya handhuura Oromiyaa kutaa magaalaa Gullallee keessatti bakka bu'uuraa dachee Tufaa Munaa irratti kan argamudha manni barumsaa kuni. Manni barumsaa kun adeemsa baruuf barsiisuu haala adda ta'een sadarkaa tokkoffaan duraa daa'imman 626 barsiisaa tureera. Kana keessaa guyyaa har'aa kan eebbaaf qaqqaban daa'imman 203 eebbaaf qaqqabsiisnee jirra. Manni barumsaa kun marsaa 5ffaadhaa fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti sirna eebbaa geggeessaa jira jechuudha. Adeemsi baruuf barsiisuu mana barumsaa keenya akkuma isin argitan daa'imman umuriin isaanii barnootaaf geessimachuudhaan quuqama Oromummaa kan qaban aadaaf safuu isaanii saba isaanii utuu hin dagatin akka isaan dagaagan guddatan hojii hojjechaa turreera jechuudha mana barumsaa kana keessatti. Egaa daawwattoota keenya amma kan daawwataa turre sirna eebbaa barattoota mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kan sadarkaa tokkoffaati. Ammas immoo barattoota bara kana eebbifamanii wajjiniin turtii goonaa aga xumura qophii keenyaatti wajjiniin tura eessayyuu hin naqinaa turtii gaarii. Maqaan keenya jiraate? Yooskaa Masqaloo. Mana barumsaa Taaddasaa Birruutti baratamte? Maal kutaa keejii meeqadha barana keejii meeqadha eebbifamte? Keejii 3. Taaddasaa Birruu maaliin beekame? Taaddasaa Birruu maaliin yaadatte? Yeroo inni ijoolleen Oromoo baradhaa lammiin baratee mirga isaa gaafata yeroo inni jedhu. Mirga isaa gaafata. Kanaafuu faayidaan barumsaa mirga ofii gaafachuudha jechuudha. Mee gaafa guddattu maal ta'uu barbaadda? Paayileetii. Paayileetii taatee maal saba keetiif biyya keetiif maal gochuudhaaf paayileetii ta'uu barbaadda? Yeroon paayileetii ta'u nama dadhabaa fa'aa gargaaruun barbaada. Nama dadhabaa gargaaruu barbaadda. Kan biraanoo? Kan biraa immoo biyya kana guddisuun barbaada. Guddisuu barbaadda. Meeqa amma barumsa fixaa jirtu miti ree? Yeroo boqonnaa keetitti ganna kana maal hojjettan? Shaakala nan qoradhaa nan barreessaa maatii kootis nan abbooma. Maal fa'aa hojjetame yeroo kan ganna mana maatii biratti maal hojjetu? Maal si hojjisiisu? Qodaa fa'aa nan miicaa, buna fa'aa nan buusaa, nan akaa'aa, shinii fa'aa illee nan miica. Hojii mana keessa wanti dhiyeessan jiru jechuudha. Tole egaa magaalaa Finfinnee keessatti kan dhalatte guddatte. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barachuun gaarummaan isaa maalidha? Gaarummaan isaa afaan Oromoon afaan Afrikaati. Afaan Afrikaati. Kanaafuu magaalaa Finfinnee keessatti baratamuu qaba jechuudha. Kan irraa afaan biraadhaan baratteetta moo afaan Oromootiin jalqabde barumsa? Afaan Oromootiin jalqabde. Oromootiin jalqabde. Waggaa dhufu kutaa tokkoffaa galtamtiire? Mee kutaa tokkoffaatti meeqaffaa bahuuf karoora qabdaa barumsa kee irratti? Tokkoffaa bahuuf. Tokkoffaa bahuu barbaadda miti? Jabaadhu barumsa keetti jabaadhu koongiraa baga gammaddee. Tole. Guyyaa irraa maaltu si dhagahame garuu? Gammachuun natti dhagahama. Hiriyoota keetiin ogaa amma barattooti nu ilaalu TV irraan ijoollee daa'immantu nu ilaalaa jira. Mee maal jettan daa'imman TV irraan nu ilaalaa jiraniif? Isinis baradhaa jajjabaadhaa tokkoffaa baa barumsa keessanii baradhaa itti fufaan jedha. Tole ulfaadhu bara dhuftu immoo barumsa keetti jabaatti tokkoffaa gaafate baatu inni interview si godha. Tole. Maqaan keenya jiraate? Naawla Mara. Simboona Jajjanee. Bara kana eebbifamtanii?
keejii meeqa eebbifamtan? Sadaffaa. Keejii sadaffaa. Ani keejii sadaffaa. Waggaa dhufu kutaa tokko galtu jechuudha. Eessatti mana barumsaa Taaddasaa Birruutti barattan? Taaddasaa Birruu waan itti yaadatame waan tokko dafaan itti abbaan dafee nutti. Lakkoofsa hir'isuu fi lakkoofsa da'uu. Atoo. Falmatee biyya isaa gargaaru. Falmatee biyya isaa gargaaru. Isin keessaa bara kana kan badhaafame jira keejii siriitti. Badhaasni amma argate hin jiru? Meeqaffaa baatet? An tokkoffaa. Tokkoffaa baate? Soo badhaafamteetta jechuudha. Haa ta'u. Arfaffaa. Arfaffaa baate. Mee faaruu afaan Oromoo keessa faaruu beektan tokko na jedhaa. Qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo. Abacaadaa. Haa dubbisnu. Haa barreessinu. Haa baraannu. Haa barsiisnu. Abacaadaa. Eeffagaadha ija kalamana uffaqaa. Ta'uu waawwaatayaza afaan Oromoo. Barumsa gaarii carraa argannee daandii guddinaa eegalee jira faana bu'uuraa gama keenyanii hawaasa biyyaa ibsaa kenninee jaarsota biyyaa la lammii koo maatii koo naannoo koo Oromoo guddina poolisii Harawaa qaroomaan guddina raawwanne kanirraa uummattoota keenya viidiyoo waraabna yaada keenya ibsina. Akkasii rukute. Meeqa gaafa guddattu maal ta'uu barbaadda? Doktorii. Doktorii yoo taate maal goota saba keetii biyya keetii maal gochuuf doktorii ta'uu barbaadda? Biyya kiyya dhibeerraa ogguu. Dhibeerraa ogguu. Dhibeerraa? Mee barumsa kee ammatti baratte keessatti eenyu faasi gargaaree nama galateeffattuuf yoo qabaatte? Barsiistuu. Barsiisota keessa eenyu baay'ee jaallatta? Hunda isaaniitu. Isaanii jaallatta? Meeqa barattooti carraanii afaan Oromootiin barachuu kun akkuma isin jettanii yeroo gabaabaadha asitti magaalaa kana keessatti kan jalqabe. Mee miirri barattoota mooraa kana keessatti maal fakkaata? Afaan isaaniitiin gaafa baratan miira akkamiirraa agartu barattootarra? Miirri barattoota keenya baay'ee namatti tola. Aadaa isaanii, safuu isaanii magaalaa kana keessaa dhiibamaa ture deebisuudhaaf sochii isaan godhan, kaka'umsi isaan qaban adda. Keenyudha? Amanneel. Amanneel. Amanneel eenyu? Tammannee. Tammannee eenyu? Tammannee eenyu? Fufa. Fufa eenyu? Fufa eenyu? Qanno. Qanno eenyu? Diko. Diko. Diko eenyu? Diko eenyu? Kanuma. Kanuma qofa beektaa? Gaafa guddatu maal ta'uu barbaadda? Doktorii. Doktorii. Maaliif doktorii ta'uu filatte? Mee paayileetiin jira, injiineriin jira. Maaliif doktorii ta'uu barbaadda? Nama waraanuuf. Gaafa namni dhukkubu. Waraanuuf. Nama waraanuuf? Gaarii. Mee walaloo qabdamtire walaloo tokko nuu jedhe qaba. Walaloo maqaan koo Amanneel Tammannee kan isin dhiyeessu walaleessa gurra ergisa gurra bichaa miti afaanin caalisa mata duree walaloo kooti albuuda Oromoo Taaddasaa Birruu karaa qabadde anoo irraan godhu kaayyooti qabatte galmaanii waaqni nama nadde ana dandeessisa. Ana dandeessisa. Baga gammaddee baga guyyaa kana geesse waggaa dhufu jabaadhuuti keejii sirriitti tokkoffaa baheeti gaafa darbisu goona. Ayyee maqaan keenyudha? Naanaatii Taayyee. Taayyee eenyu? Baqqalaa. Baqqalaa eenyu? Ajaabaa. Ajaabaa eenyu? Tooree. Tooree eenyu? Gambaa. Meeqaffaa baate amma keejii sirriitti? Tokkoffaa. Tokkoffaa baate? Meeqadha qabxiin kee? Dhibba. Dhibba. Dhibba? Akkamittiin qayyabattee akkamitti dhibba fiduu kan dandeessi? Haati qofa abbaan kun qo'achiisanii achiin tokkoffaan ba'e. Dhugaatti qormaata fudhatu hunduma isaa deddeebisaa turte? Mee ijoolleen daa'imman warra akka kee immoo dhibbaan finnee warra tokkoffaan baan immoo maal gochuu qabu? Maal jettaan isaanii dhaamsa akkamii qabdu? Warra akka kee tokkoffaan baaneef akka isaan tokkoffaa baaniif maal gochuu qabu? Nan barsiisa. Barsiiftaa fi geeti. Gaafa guddattu maal ta'uu barbaaddaati?
Faayileetti. Faayileetii. Maaliif faayileetii ta'uu barbaadde? Eh? Maaliif faayileetii ta'uu barbaadde? Hayiloppilaanii nuuf. Hayiloppilaanii nuuf. Eessa dhattasaa booddee aeropilaanii? Ameerikaa. Ameerikaa. Biyya kee dhiistee moo? Oromiyaa moo Ameerikaa caala? Oromiyaa. Maaliif deemta ree? Moo dhattee deemtu? Aqeen hin deebi'a. Dhattee deemta? Gaafa achirratti maal nuuf iddee dhuftu? Ayiskiriim. Ameerikaa gaafa dhuftu ayiskiriimii nuuf iddee dhufta? Maatii keetiifoo? Maatii koofis. Kutaa tokkoffaattis akkasuma tokkoffaa baatamti ree? Eessatti baratta kutaa tokkoffaa? Asuma? Taaddasaa Birruutti. Meeqa manni barumsaatti itti baratte? Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruudhamti ree? Seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu nutti mee beektaa ree? Seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu waan tokko tokko nutti. Singallee Jeneraal Taaddasaa Birruuni maaliin beekamu? Maaliif manni barumsaa kun maqaa isaatiin mogga'e? Itti baranna. Itti baranna. Itti barattu? Akka itti barattanii maqaa isaatiin mogga'e? Ayyee dhumarratti mee maatii kee warra si qayyabachiisanii akka itti tokkoffaa baatu dhibba fiddu si godhan kanaaf maalitti hin jettame? Si ilaalu karaa televizyiinii si ilaalu waan ta'eef. Galatoon jira. Maqaan keenyudha. Beeteleem. Beeteleem. Beeteleem eenyu? Abrahaam. Abrahaam eenyu? Galataa. Galataa eenyu? Kitil. Barana keejii meeqa beeksifamte? Keejii sadiidha? Keejii sadiffaa ba'a. Mana barumsaa nuti itti baratan kun maalidha? Mana barumsaa eenyudha maqaan isaa? Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Mee waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu waan beektu waan nutti hime faaruu isaanii nuu jedhe. Oromiyaa, Oromiyaa, haadha seenaa guddaa, halluu Oromootaa, galma sirna gadaa, dachee raabseraa, aadaa caffee odaa, gabbattus badhaatus magarsiistuu hundaa, xurii bara dhibbaa, dhiigaan sirraa dhiqne, waaree gama qaalii, aadaa ol qabne. Gammadi gammadi bokkuu deebifanne sabaa dimokiraasii sabaan oromummaa misooma barsiisaa guddina dandama ummatoota wajjin jaalalaa fi tokkummaa wabii jireenyaati tolee kayyoo cimaa karreeffannee jaalaluu abdan oromiyaan lalisii dagaagii jiraadhu. Kottu kan xumurre gaafa guddattu maal ta'uu barbaadda? Dooktarii. Dooktarii taatee maal goota? Maatii keetiif biyya keetiif maal goota? Biyya kootii nan gammachiisaa, nan jiraachisa. Maatii kee hoo? Isaaniinis waan hin barbaadan waan isaan barbaadan godhaaf. Waan isaan barbaadan gootaaf barumsa keetti jabaadhu dookteriis ta'iitii nuunis biyya kees maatii keessa gargaarishee. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya as mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti argamuudhaan turtiin eebbaa barattoota daa'immanii irratti gochaa ture kan hagammaa kana turedha. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture Abdii Amsaaluuti gama ogummaa teknikaatiin Abdii Dassaalenyi faana ture. Nu hordofaan wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa torban sagantaa kichuutiin nagaa walitti deebinutti nagaatti. Gumacha guddaatu boruu seeqa.